السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورتفتو تفكو بجمتو تكيا كم نكافيا قبتني جرتني الشماور هي من تبرات اسبق جراتني سنجرا في جيلا كان هنا أرجتن جري هذا فيديو قبابسا فيديو هم معلومات تي قدين ليسني فيديو قرارتي سري هم هقدمات التلالتني جشورة جرسيرا في سلة سني ورابي جرا كان أموها لسلفانما جزء سنة أسيرة دلقو هندنديني أمامو أسيرة دلقي سني قرسيسا جشورة قرو وانتي يعني تدبلدو في جيلا كانت موزي في حليب تدبلو هيدا وانتي في بربادتني تدبلتني بربادتني مو قبا إسا دليتني جشورة كنافو نوجين ترتي قدا كينو akkanatti qopheeffadhe jechuudha fiijila kuni. Fiijila akkuma dura isiniin jedhee wantoota jilbaaf barbaachisu faayidaalee isaa waliin isinii waraabe. Kun ammoo amma muuziidha. Kunoo muuzii fi fiijilaa jechuudha. Amma ammoo maalitti godhaa jira? Haliibaa itti godhataa jira jechuudha. Kanaaf feetanitti dabalattan feetaniin dhiistanii jechuu barbaadeetti. Haliiba barbaadan bishaan isaa naasaa isaa bulee qofaan dalagattanii yookaan ammoo wantuma ta'e itti dabalattanii jechuudha akka isin nu baasu. Mi'aanii akkuma wanniiti asiirumaatii kana uummata akkallee namaan godhu waan ta'eef faayidaalee viitaaminii adda addaa yoo itti godhattan rakkoo hin qabus itti godhachuu baattanis bishaan qofaan baastanis rakkoo hin qabu isiniin jedha. Turtiin afaan godha. Amma ammoo asiira isaa baafadhee ka'ee jira. Akkasii obboleeyyan teennaa waa hundumayyuu lakkinu amma asiira isaatti akkatti ba'ee ergitan. Akkasii obboleeyyan keenyaa maaliif jennaani faayidaalee yookaan wantoota lafaa bahuu irra jiru kana nu barbaachisaa jechuudha. Fayyaa keenyaafis baay'ee nu barbaachisa. Viitaaminii ammoo wanti ani itti godheef maali isaa fayyaaf odoo barbaadu jilba dura isiniin jedhee achirratti ammoo viidiyoo lammaffaa irratti hin hubattan jedhee yaada. Inshaallah taraan isin gadhiisa yeroo san maaliif jennaan naaf hin mijannee wantoota isaaf barbaachisu guutuu irraa dubbadhee booda ammoo hedduutti dhaabee kana isin waraabee jechuudha. Asiiran dalayne yeroo sanitti viidiyoo kaan irratti akkasitti argitanii akkana jechuudha. Maashaallah bilaafi anaan jedha. Waaw wallahi laazim maashaallah tabarakallah. Akkasitti fiijilaaf jarjira faayidaa inni qabu sirriitti hubadhaa isiniin jedha obboleeyyan teennaa. Laayik, sheer, sabskiraayib godhaa akka viidiyoon isinitti tolu sabtii qaba. Yoo akka nama bira ga'us sheer godhase like yoo gootan sheer subscribe yoo gootan namoota bira dhaqqaba waan ta'eef viidiyoon haala kanaan dooytanii jechuudha dalagattanii inshaallah wantoota isiniif barbaachisu kulli qabannee isiniif dhufna waan ta'eef inshaallah turtiin hojii godhu keessaniif guddaa galatoomaa horaa bulaa deebanaa isiniin jedha.